seera qabdu bii kamtu seera mataa fi qabdi seeraan itti gaafatamuu hin danda'a akkuma amma daalachaa jedhe abiyyi wajjin haasaa sun gurbaan abiyyiin caal nama maraa caalaa abiitti dhiyaatee hin beeka abiyyi akka fedhetti beeka akka fedhe wajjin haasa'uu danda'a barbaadu biiroo isaa dhaqee hojjetuu nama danda'u caalan so kanaafuu namni wallolee nama siviilii osoo hin taane nama seera qabu wallolee miti so kana tasgabbaaya waan akkanaa fidan oofina waan ta'e dhagaye namoota keenya gugurdaa dubbise galee jeneraalota dubbiseeti araarsinaan bakkaa'edha. Kulillee akka mootummaatitti nama biyyaa wareegama kafaleeru caalanillee akka oromootitti nama oromoo sagalee ta'ee inni nu jeneraala guddaa jeneraala lamaa wallalee araarsina malee waan biraan goru naan jedhan kalee wallee warra gurgurtaa jaarsotii waggaa 70 jeneraalota ture jira as keessa ijoolleen kennin jechuudha kaan beeku kanatti dhiyaatan jechuudha nama gara shanii dubbisee marti wallee araarsina. Dhugaan jirtu kanuma bakka maal feetan kana caalaa. شانت وان ara shanin tasgabbaa shanin diina oromoot malee fira oromoo ta'uu hin dandeettu yoo ofii biyya bulchite malee hinaaftu abiyyi dhagaye gaafa aangoo qabatu ji'a saditti shanin qawwee qabattee wanti foonaa loonii seentee dhukaasa bantee fi abiyyi ji'a saditti oromoo miidheetii miti eessummaan kennan nu jalaa tuqame Tigireetu aangoo irraa bu'ee jedhanii seenan tumsa Tigiree bahuuf muka seenan malee Oromo wayitu ji'a saditti abiyyi aangoo qabaatee Oromoo miidheetiin muka seenan. Jabeenna yoo san yeroo wayyaanii turte dambidoon lomoo naqamte ennaa ilma ajjeesanii haadha reeffa irra taa'ee jedhanii teessan takkitti isii shuquxii turkiyyiin tokko jibduun haadha qabaa isii dadhaban afuuftu uffee obboleessin irra jabaatu. Narii itti fufime baga nagaan biloon akkam naguma. Jirra nagaa. Eecharraa akkam jirtu nagumaayu. Irra fayya. Iddoo kanatti dhiifaman illee nan baan turu. Jaalleen oofoloon adeebise waan kana quba walitti qaburraa kitaaba maaltu gurguramaa ture iddoo xabaa irratti xabaa yeroo darbe Ameerikaa irratti baasifame irratti. Kuni waan tokko hojjaa miti waan isaa qofa miti waan duubaallee waan biraa qabu. Duuba ilaaluun bareeda. Foloo yoon adeebise waan akka ta'uuf hojjira. Kitab fana gubara gurgure jawar Ingiliffat translate godhe gurgure kan jawar miti lakki sabra ko gurgure kabira ka umman bite Kenya irratti miti kunillee Osfana amara utate mal tunu godhe Osfana amara alle no waan kana faana wal qabatedha atmanu tihimu tasbete nan wa fatatta menuhu malli kitabni mal jeda kitabni kamali agenda isama atnuhim amanani be kwan jero shine mbe to kitab kana kitab makayum be kitaaba bal'inaan gurguramaa ture jira jedhanii maqaan saalle keessa jira maqaan artiistota biraallee keessa jira kan jedhamu jira kanaaf duuba ilaalame baay'isaa quba walitti qabuun dura no kadu malni ka egabe itenim ture tunut no oromo taso je mito ya kura tangasa warri la ka youtube irratti argawana Dale ela Ermias Laggasatu kitaaba irratti maqaa baase maqaa ijoollee Ermias Laggasatu kitaaba wayii irratti abeluun ni tarkaanfiin irratti afamela dilu jala dhagay Eshi namittiin tunama dhuftu profiling qabdu fotoon qabu maa sodaat isiinu soqokattee dhufteet yoo kana himtu himu kitaaba san soqaa bitaatii dubbisaatii maal jedhaa maqaanni nama koona bakka maqaa amaarri kitaaba katabee maqootii sirbitoota Oromoo yookiin aktivistii Oromoo kanneen ajjeesaa fi dhaayudhanii jiraatan himu yoo dhugumaa himu siyaasaa kan kebadhisi lafetti takka dhokattee dhuftu Fokatte profiling kam. Dalacha warra Osfana amara ture advertise godhu barbaadu ture. Ture warra sancallame amari male Oromo isisa lemben afuuf to ara raw. Akka. Gasa think jibdi beta Oromo tiasa jibdi mani mere mistra samani think jibdi. Jiba kana nyaada dun. Nama ila miballa anjara mutarla astawqal jibdi amari. Nama yo ni dubbatu minni garafu la tunde. Minni Namu gara isa ke sabole tunde akhihi jalgal agenda nu hindu warba agenda nu kili yo ahimtan hima yo himne afan ke sa huddu goda udon do fak pech
kitaabni isin gurgurattan kitaabni isin Amaara waliin qeexxanii nu katabdan isin Itoophiyaawummaa amma leelliftanii Isaayyaas Afwerqii waliin taatanii Lidatuu waliin taatanii nu dhufuuf taatan kana qarallee ABO'n badadeet ta'uu fi didee 91 itti dhahamee Oromollee dhoofsisee ofiillee lafa lixee kafra qabu Noorwee bahee kafra hin qabne asitti dhumate nadhii gammadaa fa'a lafara nu harkaa dhumate kijiba keessan qamadhaa qeliftiin bu'aa ifannee irra kijiba afuuftu yoo ahinta hima akkana mistira hin dhuftaa tokkoffaa dhokattee dhufu profaayila illee qabdu waa takka illee qabdu dhokattee illee waa himuu sodaattu irraa wanti dhageenye daalee kenna siin jedhan si galee amma hoo yoo ati rakkina keessa seente waan biraa haasawan rabbiin siyyu si haa eegu rabbiin hin jiraa miti namni kenna wayita ati nafsee hin jirtu sin lellisu yoo ati duute bichaa shime yoo ati miidhamte ana shimee kennaa jedhan yoo ati fayyaa qabdoo sappoortii isin godhan si biran dhaabatan eessa shimeen jira akkamitti shimeen jira wallahi si biran dhufan kijibduutu dhugaadha wanni daalacha nama jedhe ijoolleen amma abaa'oo jedhanii waaman kun abaa'oon duraan bahin namni martu oromoo martu abaa'oo ta'ammaa tuni wallahi hin kijibti namni gaafa abiyyi warra Tigiree dhawusan wajjiin abiyyi lolaa ture ijoollee abaa'oo jettu sana warra bosona keessa jirtan yoo dhugaa dubbatte so kanaafuyyuu wantoota akkana akkuma dalachaan jedhe footoo qabattanii olii gadiin fiiguu osoo hin taane obsaatii dura biyyi faarsuun obboleessa ofii faarsu wallahi dalacha poeni 16 tunni warra Tigiree faarsiti warra Tigiree jirtu fayyaadha jarana dhiiroo akkam nagaa jirtu naguma baga jiraattan atirreen baga jiraattan gooftaa kee baga nagaan dhufte anamma irraa haasaa jirru waa'ee leenca keenya jaalatamaa uummata Oromooti wareegama guddaa kaffalee jeeneraala hantee caalaa bultumee suuraa isaa ijoolleen Oromoo taatan miidiyaarra ooftanii maqaan balleessinaan ahoo dhugumaan jaalattan taatanii waan biraatiin hoo barbaadan beekamtii hoo barbaadaniin waan biraa godhadhaatoo fooloo gurradhaadhaa kanan taasinaa inni taasaa irra daalacha irreen kanuma kennaa jira. Dhagaadha sinjira taa'ee dhagaa jira. Yeroo baay'ee dhageeffachaa jira waan daalachi kaa'ellee dhagayeera. Jechi keessan gaariidha amma namni caalallee ol qabee fannisee maalii godhu kuni uummata Oromoo wal dhabsiisuu bakka barbaadu malee caalanis kennuma kunis kennuma Oromoon tokkummaan boonna malee nu amma akka kutaadhaan nama addaan fuunu kana hin barbaannu. Kuni ka Oromoo addaan foo diina Oromooti. Abiyyi kaleessa argitaniirtu warra juuntan muka itti naqee kun Keeniyaan ceekuun eessaan bahee Oromoo namni maqaa Oromoo dhaatu cufisaatu Oonegi ka jedhu nurratti moggaasanii qabsoma keessa odoo jirruu ka socho'uu dadhabne sansalata isaanii ka addaan kute Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaati. Ilmaan Oromootati. Namni dirqamaan immoo asumaa ka'ee bakka sani yoo Oromoon tokko taa'e immoo abbaan kiyya obboleessi kiyya taa'u irra jira deebite Oromoo yoo ta'e Oromootu irra taa'e dhugaadhaa daalachi reef dubbate namni afaan Oromootiin dubbate Oromoo biyya bulche qaama daalachi dhugaa irratti ka hundaa'e. Kijibduun kaleessa amma kana juunta irraan as baatatti miti ka Abiyyitu galchee biyyatti qaama shanee maaliif hin jettee huura keessa deemtatti ummata Oromoo ajjeesaa saamaa gudeedaa ka jiran. Abiyyitu asililtirarraan galchee biyyatti galchee koottaa jedheeni yaaga yoo miti biyya teessan irraa baqattanii biyya ormaa jiraattan ka juuntaan ariitee kolaastee kaan madhaatti ajjeeftee akka Nadhii Magarsaa fa'aa akka Baqqalaa Dawaanee fa'aa eenyutu ajjeesse Baqqalaa Daanoo fa'aa ka beekamu Nadhii Gammadaa fa'aa eenyutu ajjeesse juunta miti ka biraatti dhufee ajjeesse waan kaleessa keessa dabarre maaf irraanfannaa seenaa gadaannisa kalee bar nurraan fayyine gadaasni kaleen madaan sun nun fayyine bar kana hunda eenyudha nulleen keessa jiraannus diina kana obsinee dhageeffannee hunda isaaniiti Oromoo kenna yoo isa Oromoon dhaanamoon hin dhaanamne har'a immoo cilaan odoon ta'in qabatamaan uummata biyya bulchaa jira Oromoon
namni amma ani shani ammaal jedhee Oromoo kaan gudeedaa kaan ajjeesu kun farra Oromooti malee Oromoo Ali osoo jarri kun Oromoo ta'uu baate daalachaan akka ta'aaru kanatti biyya keessan deema guyyaa takkan bula biyya kan wallahi hin deemu daalachaan bari amma waliin beeknu malee sirriitti sabee qaama waliin beeknu malee akkinni Oromoo falma takka maal hin beekan namtu waayyu tokko hin beekan ijoollee ta'e hin beekaa duuba maal jedhe daalachaan reef namni yoo eenyu sin keessaa yoo Oromoo keessaa namni tokko du'ee gijeesaan faarsan malee Oromoo gijeen dhaabbatudhaan fakkeen na'anii hoggaa 32 qabsaa'eeraaf biyyatti tanaa haa ta'u Oromoo illee amma yoo ani du'e ana naa faarsu maal qaba mata akka faayidaan qabu fakkeenyaa akka gizee dargii alii birkii ka jedhan ka karramaa irratti taankii gube gaafa inni du'e kaan faarsanii gizee inni jiru kaan asitti kumtaala barkaatutti kumtaala baachaan turre yoo dhugaa walitti himnu taate yoo an du'e naa faarsu maal faayidaa qaba yoo lubbuun jira na qarqaaranii na jajjabeessanii jedhuudha artistoota kennallee namoota akkasii ka Oromoo sagalee ta'anii ummata kiyya keessatti akka Itoophiyaatti akka irra darbee akka Oromiyaatti jabeeffachuu sabni keenya biratti hin tumamu. Ati waan fedhataatti lubbuu tiyya na bada malee waan fedhu ummanni kiyyallee walumaan haa arrabsu yoo sanna arrabsu wayyaane maal jedhan garuu waan nu keessatti hojjenne namni hin beeku. Hin beeku namni kan nu beeku nu beeka kan nu beeyne immoo nu arrabsa walumaan wayyaane nu jedhaa nu arrabsaa nurratti faa deeman. Kanaafuu tokko Oromoo fakkaatee kaash keessa seenee waan hin taane dubbatee isinirraa waa fudhatee deemu jira akka reef namitti matsaafa maali jettu taa'ee dhageeffachaa jira. Inni dhageeffadhaa isinirraa fuutee achi deemtee onnoo jechuuf deemti kanneen kana ofirraa eegaa galatoomaa gochi isin godhaartan illee gaariidha caalaa bultumis kennaa obboleessa kennaa